Wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa qulqulluu isa Yohannis caafe. Yohannis boqonnaa tokko. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture. Sagalichi Waaqayyoo bira ture. Sagalichi ofii isaa Waaqayyo ture. Inni kun jalqabuma jalqabee Waaqayyo bira ture. Wanti hundinus isumaan ta'e. Waan ta'e keessaas isa malee kan ta'e tokko illee hin jiru. Jireenyi isa keessa ture. Jireenyichis ifa namootaa ture. Ifichi dukkana keessatti ni ibsa. Dukkannichi immoo isa bira ga'uu hin danda'u. Namni Waaqayyoo biraa ergame tokkotu ture. Maqaan isaa Yohannis jedhama. Inni kun dhugaa ba'uudhaaf dhufe. Namoonni hundinuu dubbii isaatiin akka amananiif waa'ee ifichaa dhugaa ba'e. Inni ofii isaa ifichan ture. Waa'ee ifichaa akka dhugaa ba'uuf ergame malee. Ifichni dhugaan inni gara biyya lafaa dhufe namoota hundumaaf ni ibsa. Inni biyya lafaa keessa ture. Biyyi lafaas isumaan ta'e. Biyyi lafaa garuu isa hin beekne. Gara biyya dhuunfaa isaa dhufe. Namoonni isaa garuu isa hin simanne. Amma isa simataniif immoo ijoollee Waaqayyoo akka ta'aniif aboo isaaniif kenne. Isaanis warra maqaa isaatti amananidha. Isaan kun Waaqayyotti dhalatan malee dhiigatti yookiis fedha foonitti yookiis fedha dhiiraatti hin dhalan. Sagalichis nama foonii ta'ee nu gidduus buufate. Ulfinni isaas isa ayyaanaaf dhugaadhaan guutes argina. Ulfinni isaas isa ilmi tokkichi abbaa isaa irraa argatu ture. Yohannis waa'ee isaatiif dhugaa ni ba'a. Sagalee isaa ol fudhatees, inni ana booddee dhufu anarra caala, ana dura ture jedhee waa'ee isaa kanan dubbadhe kunoo isa kana jedhe. Guutummaa ayyaana isaa keessaa hundumti keenya ayyaana irratti ayyaana fudhanneerra. Seerri Museedhaan kenname. Ayyaanniif dhugaan garuu Yesuus Kiristoosiin argaman. Homtinuu takkaa Waaqayyoon hin argine ilma tokkicha isa abbaa bukkee ture sanatu waa'ee isaa hiikee beeksise malee. Yeroo Yihuudoonni Yerusaalemii lubootaaf Leewwota Yohannisitti arganii, ati eenyu jedhanii isa gaafachiisanitti, Yohannis utuu hin haalin, ani Kiristoos isa abdachiifame miti jedhee mul'isee dhugaa ba'e. Warri argamanis deebisanii, amma ati eenyu? Ati Eliyaasii? jedhanii isa gaafatan. Inni immoo, waa'u ani isa miti jedhee isaan, ati raajichaa ree? ittiin jennaan, waa'u jedhee deebise. Isaanis, eenyu ati? Egaa warra nu erganitti kan deebifnu nutti himi. Ati eenyu ofiin jettaa? ittiin jedhan. Yohannis deebisee, Isaayyaas raajichi akkuma dubbatetti ani sagalee namaa isa karaa gooftaan irra adeemu qajeelchaa jedhee lafa onaa keessaa iyyuudha jedhe. Warri isatti argaman immoo Fariisota keessaa turan. Isaan kun itti dabalanii, Ati Kiristoos yookiis Eliyaas yookiis raajicha erga hin ta'inii maaliif cuuphta ree? jedhanii isa ni gaafatan. Yohannis immoo, ani bishaaninan isin cuupha, inni isin isa hin beekne garuu isin gidduu in dhaabata. Inni na booddee in dhufa, ani immoo hidhaa kophee isaatiillee hiikuudhaaf nama ta'u miti jedhee isaaniif deebise. Wanti kun hundinuu Yordaanos gama Beetabaraa iddoo Yohannis cuuphaa turetti ta'e. Borumtaa Yohannis utuu Yesuus gara isaa dhufuu argee, ilaa hoolicha Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaa irraa fuudhu. Namni ana booddee dhufu ana irra caala, ana dura ture jedhee waa'ee isaa kanan dubbadhe isa kana. Ani ofii kootiyyuu isa hin beekne, garuu Israa'elitti akka inni mul'ifamuufan bishaaniin namoota cuuphuu dhufe jedhe. Yohannis dhugaa ba'eef. Hafuurri qulqulluun akka gugeetti waaqarraa isarra bu'ee hafuusaa argeera. Ani ofii kootiyyuu isa hin beekne, garuu inni akka ani bishaaniin cuuphuuf na erge sun, hafuurri qulqulluun isarra bu'ee hafuusaa kan argitu isa inni hafuura qulqulluudhaan cuuphu jedhee anatti hime. Ani ofii kootii kana argeera, inni kun ilma Waaqayyoo ta'uusaas dhugaa ba'eera jedhe. Borumtaa isaa immoo Yohannis barattoota isaa keessaa namoota lamaa wajjin ni dhaabbata ture. Yohannis utuu Yesuus achiin darbuu ilaalee, ilaa hoolicha Waaqayyoo jedhe.
Bartoonni isaa lamaan kana dubbachuu isaa dhaga'anii Yesuus duukaa bu'an. Yesuus garagalee isa duukaa bu'uu isaanii argee, Maal barbaaddu? jedhee isaan gaafate. Isaan immoo, Rabbi, eessa buufattee? jedhanii deebisaniif. Rabbi, Jechuun barsiisaa jechuudha. Yesuus immoo, Kottaatii ilaalaa. jedhee isaaniif deebise. Bartoonni sunis dhaqanii iddoo Yesuus buufate arganii guyyaa sana isa bira oolan. Yeroon isaa akka sa'aatii 10 ture. Bartoota lamaan dubbii Yohannis dhaga'anii Yesuus duukaa bu'an keessaa inni tokko Indiriiyaas obboleessa Simoon Phexros ture. Indiriiyaas dura obboleessa isaa Simoonin argatee, Masiihicha arganneerra. jedhee itti hime. Masii, Jechuun Kiristoos. jechuudha. Indiriiyaasis Simoonin gara Yesuusitti geesse. Yesuus immoo isa ilaalee, Edaa ati Simoon ilma Yohannis, egaa si'achi Keefaas jedhamtee waamamta. jedheen. Keefas jechuun afaan Giriikiitti Phexros jechuudha. Phexros jechuun immoo dhagaa hin sochoone jechuudha. Borumtaas Yesuus Galiilaa dhaquuf ka'ee Filiphoosin argatee, Na duukaa bu'i. ittiin jedhe. Filiphoosis akkuma Indiriiyaasiif Phexros nama mandaraa Betsaadiyaa ture. Filiphoos kun Naatinaa'elin argatee, Isa Museen macaafa seeraa keessatti, raajonnis immoo macaafa isaanii keessatti waa'ee isaa caafan argineerra. Inni namicha Naazreet, Yesuus ilma Yoosef. jedheen. Naatinaa'el yommus Naazreet keessaa wanti gaariin ba'uu danda'a? jedhee Filiphoosin gaafate. Filiphoos immoo Kottuutii ilaali. jedhee deebiseef. Yesuus utuu Naatinaa'el gara isaa dhufuu argee, Ilaa, nama Israa'el isa dhugaa, isa sobni keessa hin jirre. jedhee waa'ee isaa dubbate. Naatinaa'el Eessatti na beekta? jedhee isa gaafate. Yesuus immoo deebisee, Filiphoos utuu si hin waamin muka harbuu jalattin si arge. jedheen. Kana irratti Naatinaa'el, Rabbi, ati ilma Waaqayyooti. Ati mootii Israa'el. jedheen. Yesuus ammas deebisee, Muka harbuu jalattanii si arge waanan siin jedhee fi amantaa isaanii kana irra kan caalu iyyuu arguuf jirtu. jedheen. Itti dabalees, Dhuguma dhuguman isinitti hima, Waaqa banamaa ergamoota Waaqayyoos ilma namaa irraa utuu ol ba'anii gadi bu'anii arguuf jirtu. jedheen. Yohannis boqonnaa 2. Guyyaa sadaffaatti immoo kutaa biyya Galiilaa mandaraa Qaanaatti cidha tokkotu ture. Haati Yesuus achi turte. Yesuusiif bartoonni isaas cidhichatti waamamanii turan. Daadhii wayiniin duraa dhumnaan haati isaa, Daadhii wayinii hin qaban. jettee Yesuusitti himte. Yesuus immoo, Haadhoo, maaliif hojii koo keessa lixxaree waa gochuu fi yeroon koo ammallee hin geenye? jedhee deebise. Haati isaa yommus warra achi ergamaniin, Waanuma inni isinitti himu godhaa. jetteen. Warri Yihuudootaas seera ittiin ofii isaanii qodaa isaaniis qulleessan qabu turan. Kanaafis gaanii dhagaa 6 tokkoon tokkoonsaa akka liitirii 80 amma 120tti kan fudhatu achi ni dhaabbatu. Yesuus yommus jaraan, Bishaan gaanota kanatti guutaa. jedhe. Kanaaf isaan amma afaanitti guutan. Kana booddee Yesuus Buusaatii isa cidhicha geggeessutti geessaa. isaaniin jedhe. Isaan yommus itti geessan. Namichi bishaan isaa daadhii ta'e sana mi'eeffatee ilaale. Daadhichi eessa akka ba'e warra bishaan guure sanatu beeka malee namichi hin beeku ture. Yommus dhirsa misirroo ofitti waamee, Silaallee akka mala biyya kanaatti namni hundinuu daadhii wayinii isa gaarii dura kennee erga keessummoonni quufanii daadhii isa laafaa fida. Ati garuu daadhii isa gaarii amma ammaatti keesse. ittiin jedhe. Yesuus milikkita argisiise hundumaa keessaa isa jalqabaa kana Qaanaa isa Galiilaatti hojjete. Ulfina isaa mul'ise. Bartoonni isaas ittumaa isatti amanan. Kana booddee Yesuus haadha isaa
obboloota isaatiif bartoota isaa wajjin gara mandaraa Qifirnaahomitti gadi bu'e. Garuu guyyaa baay'ee achi hin bubbulle. Ayyaanni Faasikaa warra Yihuudootaa geenyaan Yesuus gara Yerusaalemitti ol ba'e. Mana qulqullummaa keessattis namoota iddoo sana taa'aniin sangoota, hoolota, rugees gurguran, warra horii callaa gagaddaranis arge. Yommus qancee irraa qaccee dhaabee hunduma isaanii hoolota isaaniif sangoota isaanii wajjin gadi isaan oole. Horii warra horii gagaddaran ni bittimse. Gabatootas gadi galagalche. Warra gugee gurguraniin immoo Gara keessaa gadi baafadhaa. Mana abbaa kootiis mana bittaa gurgurtaa hin godhinaa jedheen. Yommus bartoonni isaa hinaaffaan mana keetii na guba jedhamee isa caafame yaadatan. Kana irratti Yihuudoonni Waan ittiin kana gochuu dandeessu mul'isuudhaaf milikkita maalii nu agarsiiftaa? jedhanii isa gaafatan. Yommus Yesuus deebisee mana qulqullummaa kana jigsaa. Ani immoo guyyaa sadiitti deebisee isa nan dhaaba isaaniin jedhe. Yihuudoonni immoo Mana qulqullummaa kana ijaaruu isa waggaa 46 fudhate. Ati immoo guyyaa 3 keessatti deebiftee isa dhaabdaare? jedhanii gaafatan. Yesuus garuu waa'ee mana qulqullummaa yommuu dubbate waa'ee dhagna ofiisaa dubbachuu isaati. Kanaaf bartoonni isaa erga inni du'aa ka'ee booddee waa'ee isaa kanaaf dubbachuu isaa yaadatan. Waan macaafni jedhe dubbii Yesuus dubbates ni amanan. Yeroo inni ayyaana Faasikaaf Yerusaalemiin turetti namoonni baay'een milikkita inni godhe arganii isatti ni amanan. Inni garuu namoota hundumaa gaarii godhe waan beekuuf amanee isaanitti of hin dhiibne. Inni ofii isaatii garaa namaa keessa kan jiru waan beekuuf kan biraa dhufee waa'ee namaa tokko isatti himuu hin barbaachifne. Yohannis boqonnaa 3. Fariisota keessa namni Niqoodimoos jedhamu inni dura buutuu Yihuudootaa ture. Inni kun halkaniin gara Yesuus dhufee, Rabbi, akka ati barsiisaa taate Waaqayyo biraa dhufte nuyi beekna. Homtinuu yoo Waaqayyo isaa wajjin jiraate malee milikkita ati agarsiiftu kana danda'ee hin argisiisu ittiin jedhe. Yesuus dhuguman isinitti hima. Eenyullee olii yoo dhalachuudhaa baate mootummaa Waaqayyoo arguuyyuu hin danda'u jedhee deebiseef. Niqoodimoos immoo namni erga qancaree attamitti dhalachuu danda'a? Gadameessa haadha isaatti lammaffaa galee dhalachuu danda'a moo? jedhee Yesuusin gaafate. Kanaaf Yesuus dhuguman isinitti hima. Eenyullee bishaanii fi hafuura qulqulluutti yoo dhalachuudhaa baate mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'u. Nama foonitti kan dhalate foon, hafuuratti kan dhalate hafuura. Olii dhalachuun isiniif in ta'a siin jechuu kootiif hin dinqifatin. Qilleensi gara fedhetti hin qilleensa. Qilleensa'uu isaa in dhageessa. Eessaa akka inni dhufu, eessas akka inni dhaqu garuu hin beektu. Egaa hafuuratti kan dhalate hundinuus akkuma kana jedhee deebiseef. Niqoodimoos deebisee kun attamitti ta'uu danda'a jedhee Yesuusin gaafate. Yesuus deebiseefi ati barsiisaa Israa'el kan taate kana hin beektuu? Dhuguman sitti hima. Nuyi isa beeknu in dubbanna, isa argines dhugaa in baana. Utuma ta'uuyyuu isin isa nuyi dhugaa baanu hin fudhattan. Waa'ee isa biyya lafaa isinitti himnaan erga hin amantan ta'e, waa'ee isa biyya Waaqaa yoon isinitti hime immoo attamitti amanture? Ilma namaa isa Waaqarraa gadi bu'e sana malee homtinuu gara Waaqaatti ol hin baane. Museen lafa onaa keessatti bofa sibiila diimaa mukarratti akka ol fuudhe, ilmi namaas immoo akkasuma mukarratti ol fuudhamuun in ta'a. Kunis ilma namaatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf ta'a. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti. Waaqayyo biyya lafaatti farachiisuuf miti,
biyya lafaa isaan haa fayyuu fi ilma isaa biyya lafaatti erge malee ilma isaa kanatti kan amanu itti hin faradamu. Isatti kan hin amanne garuu maqaa tokkicha ilma Waaqayyootti waan hin amaniniif ammumayyuu itti faradameera. Ifichi gara biyya lafaa dhufeera. Namoonni garuu hojiin isaanii hamaa waan ta'eef ifarra dukkana jaallatan. Firdichis akkuma kanatti in raawwatama. Hamaa kan hojjetu hundinuu ificha in jibba. Hojiin isaa akka irratti hin beekamnee fi gara ifichaatti hin ba'u. Dhugaatti kan jiraatu garuu hojiin isaa inni akka jaalala Waaqayyootti hojjetame haa mul'atuu fi gara ifichaatti in ba'a jedheen. Kana booddee Yesuusiif bartoonni isaa gara kutaa biyya Yihuudaa dhaqan. Yesuus bartoota isaa wajjin takkachi bubbule ni cuubas ture. Yohannis immoo mandaraa Eenoon isa Saalemitti dhiyoo iddoo bishaan baay'een argame sanatti ni cuuba ture. Namoonnis achi dhaqanii ni cuubaman. Yohannis yeroo sanatti mana hidhaatti hin galfamne ture. Yommus bartoonni Yohannis waa'ee qulleessuu irratti Yihuudii tokko wajjin walitti falmuutti ka'an. Bartoonni sun gara Yohannis dhufanii, Yaa barsiisaa, inni gama Yordaanositti si wajjin ture. Atis immoo dhugaa baateef sun kunoo hin cuupha. Hundumtinuus gara isaa dhaqaa jiru jedhanii itti himan. Yohannis yommus deebisee, Namni yoo Waaqarraa isaaf kenname malee waan tokko illee fudhachuu hin danda'u. Ani Kiristoos miti, garuu fuula isaa duran ergame jedhee akkan dubbanne isin ofii keessanii dhugaa anaaf baatu. Misirroo kan manaa qabu inni dhirsa misirrooti. Miinjeen inni isa dhaggeeffatu garuu sagalee dhirsa misirroo dhaga'utti guddaa hin gammada. Anis akkuma kanatti gammachuun koo amma guutuu in ta'a. Inni sun guddachaa adeemuun in ta'aaf, ani garuu xinnaachaa adeemuun anaaf in ta'a jedhe. Yohannis itti fufee, Inni olii dhufu hundumaarra jira. Namni lafa kanaa kanuma lafaati. Waa isa lafarraa in dubbatas. Inni Waaqarraa dhufu hundumaarra jira. Isa arge, isa dhaga'e sanas dhugaa in ba'a. Isa inni dhugaa ba'us homtinuu in fudhatu. Isa inni dhugaa ba'u kan fudhatu immoo Waaqayyo dhuga qabeessa akka ta'e mallattoodhaan cimseera. Inni Waaqayyo isa ergee dubbiidhuma Waaqayyoo dubbata. Waaqayyo Hafuuricha safaraa malee hin kennu. Abbaan Ilma isaa in jaallata. Waan hundumaas harka isaatti kenneera. Namni Ilma Waaqayyootti amanu jireenya bara baraa qaba. Ilma Waaqayyoo kan hin abboomamne garuu jireenya hin argatu. Dheekkamsa Waaqayyootu isa irratti hafa malee jedhe.